Ya babaaro tole galchuu heessan nagaa dhaggeeffattootaaf daawwattoo keen kabajamoo nagaan keen Oromummaa laf jirtan cufaatti sanaadha qabu gabaa lamaa sanii dhiyeessa injifannoowwan boonsoof cululuqoo waliin angalma Oromoo addeeffattuuf xeeqeffattoon gootota ilmaan sabaa waraani bilisummaa Oromoo gabrummaa jaarraa tokko olii afaan qawweetiin Oromoo dugoogu jir afaan qawweetiin cabsee Oromoof Oromiyaa irraa haasuuf diin Oromoof Oromiyaa tiksitoota impaayar tortora Itoophiyaa guyyaa tadabuu akkumitti fufee jira. Alum kanaan irreef gaachannisa Oromoo waraani bilisummaa Oromoo tarkaanfii diina daboot fufuu waraani bilisummaa Oromoo zooni kibbaa godin Bashaggar Aana Fantaallee keessatti diin adabee jira. Onkololees 10/2022 gootichi Abdii Sabaa waraani bilisummaa Oromoo zooni kibbaa Cibraan Ambaanolee Buttaallee Injisoo Diigaa godin Bashaggar Aana Fantaallee gandu godoo faafatee iddoo addaa Abaadir Tokkoffa jedhamuutti Korommiin kibbaa Oromiyaa ergamtoon nafxanyaa waraan PP maqasaatti waraan bilisummaa Oromootiin bobbaat hagandoot waraani bilisummaa Oromoo dhuunfatee heejjir keessaa buqqisuu qabnaa jette bobba'uun qabeen uummataa saamuu mangubu namna gaajjeesuu irraa qajeelfan fudhattee haatsaati sagal akka impaayiritti axxeetti dhuurra saasan akaa'ee baaruu daammacheessuun waraan gabroonfattu PP 15 battalumaayyoo jees 17 madoo dandammiin qabneen adabee gargar facaasuun of duub deebisee jira. Lol kanaan meeshaalee waraanaa hedduu dhuunfachuun galidanta qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Lolii aksirni tortoraan abbaa irra Itoophiyaa kufee Oromiyaa walabaa ijaarruutti itti fuuf qawween cabne qawween bilisoom. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan onkololeessa 11 bara 2022 isiniif dhiyeessa. An iccitii bantiiti. Irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman konyaa Aaljoof gurmuu biiftuu Aaljoof jalatti gurmaa'an gumaacha marsaa jaaffaa doolaara Ameerikaa 1,500 gumaachanii jiru. Ibsa ejjennoo abbaa qabxii lamaas baafatanii jiru. Nuti miseensonni gurmuu biiftuu Aaljoof hanga qabsoon bilisummaa Oromoo aabaa waboon durfamuu galma ga'utti gumaacha keenya kan duraanii caalaa cimsinee kan itti fufnu ta'uu hubachiifna. Mootummaa abbaa irree kan guyyaa lakkaawwachaa jiru kana uummanni cunqurfamaan humna tokkoon xumura itti gochuun yeroon isaa amma jennee amanna jechuun dhaammatanii jiru. Waboo dinagdeen jabeessuuf gumaachi taasifamu ittuma fufuun gurmuun tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar gumaacha marsaa sadaffaaf maadhelee hedduun biyyoota akka Yemen, Saud Arabiyaa, Kuwait, Dubaay, Masrii, Beirut, Jabuutii, Joordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun gumaacha waboo humneessuu taasisaa turuun beekamaadha. Ammas itti fufuun sabboontonni ilmaan Oromoo biyyoota garaa garaa irraa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti hirmaachuun akka dhuunfaatti Kimmiyaa biyya Yaman Alqaayidaa irraa Riyaala Saawudii 200, Najumaan biyya Yaman Alqaayidaa irraa Riyaala Saawudii 100, Caaltuu biyya Saud Arabiyaa irraa Riyaala Saawudii 500, Si'arkee Salaalee biyya Dubaay irraa qarshii 500, Urjii biyya Jabuutii irraa qarshii 4,000 waraana bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Walumaa galatti gumaacha qarshii impaayera Itoophiyaa 21,326 waraana bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Gumaachi kunis kan itti fufu ta'uu koreen qindeessitu gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar beeksisanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee buqqisaa diinaa jalatti gurmaa'an waboo dinagdeen jabeessuuf qarshii 1,000 mooraa waraana bilisummaa Oromoo qaqqabsiisanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo maadheen jaarmiyaa kaayyoo irbuu shinniggaa waboo wabii sabaa damee lammaffaa gumaacha mallaqaa marsaa salgaffaa 92,481 waboof gumaachuun ibsa ejjennoo armaan gadii baafatanii jiru. Gocha ammeenyaa uummata Oromoo irratti raawwatu addatti immoo Wallaggaa irratti raawwachaa jiruuf sagalee haa taanu. Oromoo hundi waloon ka'ee qabsoo isaatti xumura gochuu qaba. Baay'inni keenya maqaa qofa osoo hin taane humnoomnee diina keenya injifachuu qabna. Biyya walabaa ta'e Oromiyaa ijaarrachuu qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya nagaa ajjeesuu akka dhaabu ni akeekkachiifna. Barattoonni Oromoo sadarkaa olaanaa hanga gadiitti fincila diddaa garbummaa dhoosuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa hundarratti nageenya uummata Oromoo tiksuu daran jabaatee hojjechuu qaba. Miidiyaa tokkummaa Oromoo cabsuuf irratti hojjetan ni balaaleffanna jechuun gara fuula duraattis gumaacha waboof taasisan cimsanii itti fufuuf waadaa haaromfachuu isaanii
gabaasa ajajaan olaanaa ABO arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u.